Oromoo garuu uummanni Oromiyaa cimina uummataa kanatu yoo amma biidhaqee achirratti dhaadatu deengadda makkalaakaa abdateen seena gaafa wattaaddaroon itti dhaqanii eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammatee bara totola yaammatee jechuu barnoo biraatii miti anis saataatu abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuuba abdannuu mi guddaa kakab isinii fi rabbi qofa abdannee ka dubbannu Rabbi bira jirti ta isini mo isin bira jirti akka amma duraati falmanne dhaadanne girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu Facebookiin akka harcaafne tani arralle taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate akka humna isin taanu yoo ka barbaadan ta'a akka moo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiiram rabbi malee namni jijjiiram kan maana rasin dura dhaabatu kun borosiitti galgara galuu danda'a bigaraati dubbii waan biraa nullee akka kararraa mai akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidharti lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemne jechuudha onnee qabuusaa gabricha jabaa yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena gabaan Oromoo ooyite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as bahe gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata